affeekti bakka jedhu kana yeroo takkaaf gattuudha. Affeekti yeroo takkaaf tuqne haala kanaan nuuf baasa. Asirratti affeektiidha. IA affeektiidha. Fiiltariidha. Affeektii irratti ammas OK goona al tokkoof. OK yoo goone haala kanaan nuuf baasa. Baasii keessa jedhu awwaala irra jira. Haala kanaan itti fayyadamna. Suuraa kenna ittiin goona. Maal goona amma dafee akkas dhufu yoo goone haala kana goona. Sarara kanan argitu jedhee yaada. Sararuma kana bitaa irraa gara mirgaa harkiftu. Yookaan akkas suuta dhufu immoo mirga irraa gara bitaa sararuma kana as harkistuu jechaadha. Kan itti aanus as biraadha. Kan itti aanu haala kanaan suuraa keenya akka kana ta'uu barbaanne suuta akka deemuu barbaanne immoo kanarra tundhaa dafee akka deemuu fi suuta akka deemu yoo barbaanne mallattoo sadiin kanan argitu jedhee yaada isarra tundhaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Ashamaa harka fuunee obboleeyyan kiyya jirra jirtu baga nagaa jiraattan bakkuma jirtanitti nageenyi rabbii akka dhuma hin qabne isinirra haa jiraatu isiniin jecha namoonni chaayinaalii kanaaf haala taatan sabiskiraayibii laayikii godhaa, warroonni ammoo maatii taatanii jirtan sheerii gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jecha barnoonni keenya kanarraa aappii inshuutii editingii kutaa 6ffaan walitti deebinee jirra. Kutaa 1 hanga 5 wajjin ilaallee turre. Har'a immoo kutaa 6ffaa keessatti walitti deebinee jirra. Kutaa 6ffaa keessatti immoo maal wajjin ilaalla? Kutaa 6ffaa keessatti wanti wajjin ilaallu barnoota editingii keenyaa irratti oodiyoo ilaallee jirra, istiikarii ilaallee jirra, tekstii ilaallee jirra. Har'a immoo affeektii ilaalla. Affeektii suuraa keenya irratti akka itti tolchinu affeektii wajjin ilaalla. Har'a kutaa 6ffaa kana keessatti hanga xumura sagantaa kiyyaa na wajjin turaan affeerraa kooti. Affeektii bakka jedhu kana al tokkoof OK goona. Haala kanaan nuuf baha. Waa afur qaba. Affeektiidha. IA affeektiin jira, fiiltariin jira. Amma ani affeektii irratti OK godha. Na faana tura. OK jedhanii al tokkoof OK godhee haala kanaan naaf baasa. Baasik bakka jedhu kana jira. Hin agartan jedhee yaada. Haala kanaan amma naaf baasee jira. Suuraa kiyya haala kanaan as fida. Suuraa keessan haala kanaan tolchuu barbaaddan irra deddeemtanii haala kanaan dura daawunloodii godhattanii jechaadha. Irra deemtanii daawunloodii gootanii isiniif tabsiisa. Ammoo akka suuta socho'uu barbaanne sararamu kana sarara kanan argitu jedhee yaada. Dafee akka socho'uu barbaaddan bitaa irraa gara mirgaa suuta akka socho'uu barbaaddan suuraan keessan mirga irraa immoo gara bitaatitti harkistuu jechaadha. Haala kanaan suuta socho'aa jira amma. Ammas ka biraa asuma harkifna mirga irraa gara bitaa suuraa keenya ilaa akka socho'u dafee akka socho'uu barbaanne sarara suuta jiddu jireessa haala kanaan sochoosuu dandeenya. Ammas as harkisna. Affeektii garaagaraa haala kanaan tolchina. Isa akkana gurraacha ta'e kana immoo daawunloodii godhannaa jecha daataa qabaachuun dirqama. Akkanatti as harkisne mirga irraa gara bitaa as harkisnee fakkeenyaaf haala kanaan tolchuu dandeenya. Suuraa kanas 2 godhuu dandeenya. 3 suuraa kanarrattis akka amma waan viidiyoo waraabaa jirrutti fakkeessuudhaaf haala kanaan irratti tolchina. Wantoota garaagaraa affeektii garaagaraa gochuudhaaf as keessa fayyadamna. Aappii inshuutii kana keessatti hedduu baay'ee bareedaadha. Suuraa keenya itti fayyadamnee tolchuudhaaf ittiin tolfachuudhaaf
baay'ee filatamaadha. Suuraa kanas akka caccabe yookiin gochuudhaaf haaluma kanaan jechaadha. Haala kanaan qalamas jijjiiruu dandeenya. Haala kanaan qalamas jijjiiruu dandeenya. Filannoon jira. Yoo hin barbaanne immoo maal goona? Bakkuma kanarra dhufne oriijinaal bakka jedhu kanarratti okee yoo goone irraa bada. Haala kanaan isa akkanatti ammoo tolfanne yoo seef gochuu barbaanne mallattoo raayitii kanarratti seef goona. Yoo seef goone suuraan keenya ka duraa haala kanaan jira. Suuraa keenya irratti hanga mul'isu barbaanne qofa harkisnee dhaabnaa jecha. Haala kanaan amma fakkeenyaaf ana kanuma mul'isuu barbaade mee haa tabsiisu. Bakka kana yoo fixe suuraa qulqulluu duraanii qofa deebi'a. Haala kanaan mul'ataa jechaadha. Hamma barbaanne affeektiin hamma barbaanne qofa irratti gochuu dandeenya. Suuraa muluu irratti yookaan viidiyoo muluu irratti gochuu hin dandeenyu. Haala kanaan erga finnee maal goona? Seef goona. Seefii kana erga finnee ammoo maal goona? Gara imeejiitti dabarfachuudhaaf bakki nuti as gubbaa dhufne ekspoort bakka jedhu kanarratti ni tunna al tokkoof. Haala kanaan ekspoortii irratti yoo tunne 1080 30 reetiin isaa 30dha. Fireem reetiin 30 irra kaawwanne maal goona? Ekspoortii goona jecha. Haala kanaan ekspoortii jennaani. Ekspoortii yookiin haala kanaan lakkaa'uun nuuf eegala. Yoo lakkaa'ee fixe ammoo gara imeejiitiin nu dabarsaa jecha. Ammas affeektii irra deebinee affeektii kana yoo hin barbaanne immoo wanti gochuu barbaannu asirra dhufnee as harkisnee diileet bakka dhufu kanarra yoo goone haala kanaan diileet irraa goonee jirra jecha affeektii irraa. Amma affeektiin wantoota hedduu qaba. Isin keessaa filattanii haala kanaan as harkistanii itti fayyadamuu dandeessanii. Wantoota garaagaraa waan hedduu qaba waan ta'eef isinitti argisiisee fixuun xiqqoo daqiiqaa dheeressa waan ta'eef haala kanaan harkistanii itti fayyadamtan. Daawunloodii godhattanii itti fayyadamuu dandeettan. Fiiltaris qaba haala kanaan suuraa keenya ittiin bareechuuf suuraa kana ibsuudhaaf haala kanaan ifnana garaagaraa irra deemuu barbaanne haala kanaan tolchuu dandeenya. Amma haala kanaan yoo tolfadhe fakkeenyaaf seef mallattoo jedhu kanarratti okee godha. Bakka suuraa kiyya irratti haa mul'atuu barbaade akkanatti as harkisee amma tokko suuraa kee kana bakka agarsiisuu hin barbaanne haala kanaan gochuu danda'a jechaadha. Affeektiin haala kanaan tolcha. Erga haala kanaan bakka hin barbaanne irratti erga suuraa koo hamma tokko irraa dhossee booda maal godha? Raayit isii jettu kana tuqa. Achi booda immoo hamma duraa kun hin mul'ata. Fakkeenyaaf bakka san yoo ga'e suuraan koo haala kanaan ta'a jechaadha. Affeektiin kan nu barbaachisuuf wantoota akkanaatiin tolchuudhaaf. Ammas affeektii kanarra dhoofna. Kan itti aanu affeektii keessatti affeektii isa jedhu kana haala kanaan irratti dhoofna. As keessallee ammoo waan biraatu jira. Suuraa keenya haala kanaan irratti tolchuu barbaanne haala kanaan mallattoo kana qalama kana isa qalama kana akkanatti as harkifna. Laayinii kiloon bakka dhufu kanas irrattis haala kanaan suuraan keenya hedduu ta'ee mul'achuu. Akka baay'atu akka heddummaatee mul'atu bitaa irraa gara mirgaa haala kanaan tolchina. Gara inni kun ammoo kallattii itti barbaannetti akka heddummaatu gochuudhaaf kallattii itti barbaannetti nama gara bitaa kanarra akka dabuu barbaade gara bitaa irraa gara mirgaa yoo harkisu taate gara mirgaatti daba. Haala kanaan itti fayyadamtanii tolchuu dandeessanii irraa harkistanii daawunloodii godhatanii godhachuun barbaachisaadha. Haala kanaan asirratti harkistanii tolchuu dandeessanii. Qalama jijjiiruu barbaanne ammoo fakkeenyaaf wanta akka ibiddaa boba'u haala kanaan
ibidda boba'u fakkaata. As tuqnee qalamas barbaanne fidachuu adii yoo barbaanne immoo haala kanaan jijjiirra. Asiin allaattii kanarratti haala kanaan suuraa keenya akka irra balaliitu gochuudhaaf haala kanaan goona gochuudhaaf deddeemaa jechaadha. Affeektiin kun yoo ammoo hin barbaanne al tokko ofirra gad dhoofne diileet bakka dhuu kana tuqnee dhabama goona. Akkanatti as harkistanii wantoota barbaadan as keessaa daawunloodii gootanii itti fayyadamuu dandeessanii haala kanaan bakka barbaadan irra fiddanii qalama haala kanaan jijjiiraa itti fayyadamtan. Nama sadii akka fakkaatu nama tokko haala kanaan adda hiisuu waan barbaadanitti jijjiiruu dandeettanii as keessatti haala kanaan seef gootanii hamma tokko suuraa irra harkisna. Bakka mul'isuu barbaanne haala kanaan irra harkisna. Achi booda maal goona? Seef goone seef bakka jettu kana ni tuqna. Achi booda immoo erga bakka san tuqnee ekspoort bakka jedhu kanarra tuqnee gara imeejii keenyaa dabarfannaa jechaadha. Affeektii ilaallee affeektii ilaallee jirra. Amma gara kamitti ceenaa? Gara fiiltariitti ceenaa. Kutaa fiiltarii haala kanaan suuraa kana tolchuudhaaf suuraa dura akkana ture haala kanaan suuraa kana akka addaatu gochuudhaaf haala kanaan fayyadamna. As harkisnee daawunloodii godhannaa. Inni dhuma fiiltarii wajjin ilaalle isa kana adijustii kanarra ilaalla. Adijust haala kanaan amma wajjin ilaalla suuraa kana tolchuudhaaf haala kanaan ammoo ifa isaa kenninaa fi akkanatti hedduullee mul'atu haala kanaan as harkisna. 29:30 haala kanaan akka addaatee illee hedduu waan hin taane jidduma jireessatti parsantii 20 irra kaa'anne parsantii 20 irra keennee haala kanaan tolchina. Isatti aan ammoo kontirastii kanas haala kanaan ni ibsina. Parsantaa 20 irra keenya isas haala kanaan hamma tokko daddaballee itti fayyadamna. Namoonni chaayinaalii kanaaf haaraa taatan sabiskiraayibii naaf godhaadha. Warroonni maatii taatanii jirtan ammoo sheer laayikii gochuudhaan na jajjabeessa. Yaada keessanis naaf qooda isiniin jecha hanga kutaa biraa qabadhee walitti deebinuuf asumarratti turtii gaarii naaf ta'a.